Asumaanu dhaamsa dabarsa warri community irraa Oromoo community Hamanii fi Haman Oromoo community down Abi down Abi must go Abi must go Abi Habu Abi Habadu Oromoon dhiiga isaa deebifachuu qaba. Oromoon dhiiga isaa deebifachuu qaba. Oromoon dhiiga isaa deebifachuu qaba. Oromoon dhiiga isaa eenyurraa deebifata? 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 Oromoon gumaa isaa eenyurraa deebifata? Oromoon gumaa isaa eenyurraa deebifata? Oromoon gumaa eenyurraa deebifata? Eenyu kuchiisuu qabna? Eenyu kuchiisuu qabna? Eenyu kuchiisuu qabna? Eenyu kuchiisuu qabna? Eenyu balleessuu qabna? Eenyu balleessuu qabna? Eenyu kuchiisuu qabna? Eenyu balleessuu qabna? Eenyu kuchiisuu qabna? Eenyu baduu qaba? Eenyu du'uu qaba? Eenyu jiraachuu malee silaa? 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 Eenyu jiraachuun barbaachisaadha. Eenyu jiraachuu malee silaa? Oromoon haa jiraatu. Oromoon haa jiraatu. Injifannoon uummata Oromooti. Injifannoon uummata Oromooti. Yoo wal qabanne yaa Oromooti yaa namni nu gahu hin jiru. Har'aan jala nutiitutu waan kana itti laffee qeeroon biyya keessaa akka malee itti dhumtee biyyatti alatti sanjiin namni tokko ta'ee namni dargaggeessi irra xixiqqaa kan nama jiru kan irra xixiqqaa haadhaa fi abbaallee osoo nafin biyya keessatti dhumaa jiran. Kanaafuu uummata sanii jecha nuti warri as jiru kun asoo gargar hin qoodamne waan waliin dhufneef qofa beeknee yaada keenya dabarfannee dhageettii harkannee akkasitti asirraa ayaanu. Ammaas takka wanni nu hundi nu godhuu qabnu. Imbaasii kanaaf eenyutu mana kana kireessee liisiin eenyu kanneefi uummata san warra liisiingii kanneef kanatti namayyuutu haga danda'utti faayidaa goonee isaan kana imeelii hundatti erginee akka asirraa baasan dandeessisuu godhuu qabna. Lamata kaniin isin jechuu godhu OBN dura hin dhaabatina. OBS jechuu kiyya. OBS must go. OBS Minnesota keessaa bahuu qaba. OBN Minnesota keessaa bahuu qaba. OBN Minnesota keessaa bahuu qaba. Bilisiginnaa Minnesota keessaa bahuu qabdi. Magaalaan Minnesota bilisiginnaatii miti. Maaliif har'aan tana bilisiginnaan aangoo baastee namni hundinuu jalaa waan calqee jecha akkanatti gooba baasanii ilaal feesbuukii kanarraa barootaa jiran. Uummata kana akka firraa qabnu yoo dandeenya jaan isaan hundinuu nutti qophaa'anii jiran. Uummata kana ajjeesnuu waa godhuu dandeenyu miti laa'u. Ammoo uummata kana hanga dandeenyutti dura dhaabbachuu qabna. Abbaa kiyyaafin kanna waan takka aadaani. Warri as jiru hundi poolistootatti haasawee akka jiran itti haasawee akka jiran maal fedhan humaan hin godhanii as jiraatu ni dandeenya. Just buildingi keessa ol hin seeninaadha. Buildingi keessa takka and then makiinaa namarrattis hin dhiyaatinaadha. So don't go into the buildings and don't stand on people's cars, don't lean on people's cars. Other than that, we can be here. We don't want to get rowdy. Please keep it in control. Other than that, we're perfect to be here. So as long as we stay civil and keep this organized, we're good to be here. That's just, so keep everybody updated.